Kun Radio Afura Biyyati. Radio Afura Biyyaa dhimmoota Oromoof Oromiyaa laallatan irratti torbanitti si'a tokko sagantaa garaagaraa qabattee kan dhiyaattu madda odeeffannooti. Kun Radio Afura Biyyati. Harka fuunee dhaggeeffattoota keenyaa. Amantootni afaan Oromootiin Finfinnee waldaa Makaana Yesuusii Inxooxxoo keessatti Waaqayyoo waaqessan sanbata guddaa darbee waldaa seenanii afaan isaaniitiin akka Waaqayyoon hin waaqessineef dhorkamuu isaanii gabaasuun keenya ni yaadatama. Walitti bu'iinsa waldaa kiristaanaa keessatti ga'een miidhaan namarra ga'uu isaarrayyuu kanumaan wal qabatee jaarsolii waldaa gaaffiidhaaf gara waajjira poolisiitti geeffamuu isaaniis beekuu dandeenyeerra. Atuu dubbannu sababiin Oromootiin waldicha keessatti afaan isaaniitiin akka waaqeffanneef dhorkamaniif maali? Qaamni amantoota irratti balbala waldaa kiristaanaa cufu kunoo eenyu? Hundeen waldhabbii kanaa maali? Lubni Dr. Tasgaraa Hirphoo rakkina waldichi qabu yeroo dheeraadhaaf hordofaa turaniiru. Seenaa hundeeffamuu waldichaas beessa godhanii beeku. Lubni Dr. Tasgaraan dhimma walitti bu'iinsa kanaaf sababa bu'uuraa ta'e kaasaniitu nu taphachiisu. Isa dura garuu haala gaafa sanbata guddaa dheengaddaa ta'e akka nutti himaniif Finfinneetti bilbilee miseensa waldichaa kan ta'an obbo Gammachuu Malkaa arganne. Obbo Gammachuun haala walitti bu'iinsaa dheengaddaa qofaa miti waan nu taphachiisan waan baay'ee qabu. Faarfannaa ce'umsaa kana booda maree keenyaa nu eegaluu egaa hamma xumura sagantaa keenyaatti akka obsaan waliin turtan kabajaan isin affeerra. Garuu jallatanii jallatame eessatti jallatee gooftaa madaalliin uumamaa namni sitti hirkate maaliif atootama namni sitti hirkate maaliif atootama namni sitti hirkate maaliif atootama. Akkuma beekamu waggoota 5 darbanii fi sagantaan afaan Oromoo fi afaan Amaaraa waldichatti keessatti geggeeffamaa ture. Sagantaan afaan Oromoo immoo waggoota darbaniiti ganama barii sa'aatii 2 amma 4ttidha. Inni sagantaan kan biraan immoo sa'aatii 4 booddeedha kan inni itti fufu. Akka tasaa ta'ee torban sanbata guddaa ganama nuyi gaafa waaqeffannaaf deemnu beeksisa sagantaan Oromiffaa kana booda torbee dhufuu jalqabee sanbata guddaa ganama otoo hin ta'in sanbata duraa ganama sa'aatii 3 amma 6ttidha. Sanbata duraa sa'aatii 3 amma 6tti akka inni geggeeffamu teessineerra waan jedhutu maxxanfamee jira. Eenyu kan kana maxxansu? Jaarsolii sagantaa afaan Amaariffaa geggeessanidha kan maxxansu. Gaafa beeksisa kana dubbifnu amantoonni hundinuu jaarsoliin waldaa keenyaas arganii seenanii torbee nuyi akkuma keenya duriitti waaqessinaatii nafinaa jedhanii torba jechuun egaa kaleessadha. Kaleessa nuyi sa'aatii nageenya durii eeggannee gaafa waaqeffannaadhaaf waldaa deemnu waldaan cufaadha. Bansiisuudhaaf yaaliin tokko tokko geggeeffamee ture hin danda'amu isiniin banamu nuun jedhanii. Maaliif banamuu hin bannu jedhan sa'aatii sanatti gartuu biraa kanachi keessatti waaqeffatu jira moo waldaan sun waan biraadhaaf qabamee jira sa'aatii sanatti? Wanti tokko wanti qabatee jiru iyyuu hin jiru. Waldaan sun duwwaa ture sa'aatii sanatti. Maaliif dhawwaramtarree akkachi keessatti waaqeffanneef akka yeroo kaanii? Ka'umsi dubbii kanaa afaanuma Oromoodhaan mooraa Inxooxxoo keessatti akka waaqayyo waaqeffatamne barbaadu jarri kun kan baay'ee nama gaddisiisu. Kanumadha afaan Oromoodhaan akka hin waaqeffamne barbaadu. Jaarsolii waldaa warra afaan Amaariffaatiin waaqeffataniiti kan akka afaan Oromootiin achi keessatti waaqeffamne kan barbaadan. Eeyyee warra afaan Amaariffaadhaan waaqeffatanidha. Afaan Oromoodhaan immoo akka waaqeffatamne kan barbaadu. Mee dhaggeeffattootni sagantaa kanaa hubannaa akka argataniif afaan Amaaraatiin warri waaqeffatan qofaatti jaarsolii qabu. Afaan Oromootiin warri waaqeffatanis akkasuma jaarsolii mataa isaanii qabu. Bulchiinsa mataa isaanii qabu miti waldaa sana keessatti. Qabu. Isa fuuldura garuu waldaan kun jaarsolii tokkumaaniyyuu geggeeffamaa ture. Namoota afaan Oromoo dubbatan amma tokkoo fi namoota afaan Amaariffaa dubbatan amma tokkoon geggeeffamaa ture. Gidduutti warra afaan
Oromiffaa dubbatan kana warra gama keenyaati itti makamanii wajjin geggeessaa jiran kana utuu hin mariisisinii sagantaan afaan Amaariffaa qofaadhumatti jaarsolii filateetu warra kan keenyaa rijeekti godhanii jechuudha. Isa boodera dubbiin kun iyyuu gara baay'ee ho'uutti, gara baay'ee nama walitti buutti, gara baay'ee guddachuutti, gara sadarkaa kanaatti kan inni dhufe malee jaarsolii tokkoon nu geggeeffamaa ture duraan. Yoomi duraan yeroo naan jettan yeroo dheeraa fuulduraa kun? Akka ji'a 5 fuulduradha. Oromootni mooraa yookaanis waldaa Makaana Yesuusii Inxooxxoo keessatti waaqeffattan baay'inni keessan hammam ta'a? Warra afaan Amaariffaatiin waaqeffatanoo hammami? Baay'inni keenya badaama waliyyuu hin caalu. Walitti dhiyaataa namoota 250-300 taana yoo xinnaate jechuudha afaan Oromoodhaan kan waaqessinu isaanis naannoo kanadha. Amma gaa walakkaa amantoota waldaa sanaa atuu hin mariisisiin qofaatti jaarsolii waldaa filaniitu atti fufan jechuudha isaan. Eeyyee tuwaan tokkoyyuu mariisinidha kan isaanii tarkaanfii fudhatan yeroo hundumaa kophaa isaanii deemu dhiibbaa yaadanii deemu waan ta'eef jechuudha. Mee gara waan kaleessa guyyaa sanbata guddaa ta'e kanaatti hadeebinu akka sagantaa isinii qabametti ganama waaqeffachuudhaaf gara waldaa dhattanii waldaan isinitti cufame isa booddee ol lixuudhaaf yaalii ta'etu jira achi keessatti namootni walitti bu'aniiru maaltu dhalate humni alaa poolisiin yookaanis humni ittisaa dhufe kan gidduu seene jira. Eeyyee poolisooti ganamuu jalqabaniiyyuu nageenya jiru sababa nama sodaachisuu fi sababa waldaan cufamee fi haalli isaa baay'ee ulfaataa ture dubbannu poolisoonni turaniiru xinnoo walitti bu'iinsiyyuu tureera mucaa durbaa tokkotu rukutamee ture mucaa dhiiraadha kan mucaa durbaa kana rukutee battalumatti buufata poolisiittiyuu qabamee deemeera. Eenyu namni intala durbaa rukute kun eenyudha? Hin beekamaa waldaa sana keessatti waaqeffataa namas hin beektanidha? Nama nuyi sirriitti beeknu iyyuu miti namni mucaa kana rukute garuu wanti amma ammaatti bira ga'ame nama sagantaa afaan Amaariffaarra waaqeffatu akka ta'edha. Dubbii keenya irratti namootumti amantoota kiristaanota hin ta'in hedduun iyyuu bakkeedhaa seenanii mooraa sana keessa namoota hedduutu seenee ture guyyaa kaleessaa sababa dubbiinsaa baay'ee sodaachisaa turee fi namoota baay'ee seensisanii turan poolisoonni sababa jiraniif sodaatan maleessa. Maal gochuudhaaf seensisan maal akka ta'uuf? Humnumaan tarkaanfii fudhachuudhaaf namoota rukutuuf namoota keenya miidhuudhaaf yaada akkasii waan of keessaa qaban natti fakkaata. Baay'ee nama gaddisiisa kuni dhugumaan waldaa kiristaanaa keessatti gochaan akka kanaa raawwachuunsa isa booddee ol seenuudhaaf yaalii gootanii? Eeyyee nuti ganama sa'aatii keenya irratti sababa balballi nu duraa cufaa tureef sagantaan afaan Amaariffaa akkamitti geggeeffama ka jedhu yaannee dhaabannee eegaa turree sa'aatiin 4 gaafa ta'uu dhufanii banatanii yeroo isaanii dhufanii bananii jedhanii nuyi dursinee mayyuu ol seenne maaliif nuyi waaqayyo waaqessuu deemne waan ta'eef mana keessa seennee waaqessinee isa booda afaan Amaariffaadhaan tasgabbaa jechuu jalqaban namoonni tokko fuuldura dhaabbatanii nuyi faarfannaa faarfannee isa booda gaafa nuyi faarfannaa faarfannee dhaabuu didnuu ofii isaaniif warra afaan Amaariffaan waaqeffatan namni tokko seenanii turanii gadi yaa'anii gaafa isaan waldaa keessa gadi ba'an immoo mooraa kana keessa dhaabbachuu hin dandeessan jedhee poolisiin sababa tureef isaaniin gadi yaasee nuunis gadi yaasee kana booda jaarsolii gama lamaan jiran poolisoonni mooraa sana keessa turan buufata poolisii fuudhanii deemanii jechuudha. Gaaffiidhaaf eeyyee. Afaan Oromootiin akkasin achi keessatti hin waaqessineef kan dhawwame sababni isaa maali? Sababa maalii kaa'u yeroo isin dhawwan jaarsoliin warri afaan Amaariffaatiin waaqeffatan kun? Sababa tokkoyyuu hin qabanii. Kan isaan jedhan garuu baay'ee kan nama gaddisiisu nuti lubas qabnaa hojjettoota wangeelaas jiru fuula poolisii fuulduratti kan isaan dubbatanii amantoonni afaan Oromoodhaan waaqeffatan nuun nu filatanii jedhu. Amantoonni afaan Oromoodhaan waaqeffatan immoo
Amaariffayyuu namoota nageenye baay'eetu keessa jira. Isaan garuu fuula poolisiitti kan isaan deemanii dubbatanii amantooti kuni nuun filatanii luboota warra kana hojjettoota wangeelaa hin qabanii hojjettoonni wangeelaa isaanii luboonni isaanii nudha nuun filatanii malee warri kun immoo warra jeeksisanidha malee lubas miti hojjettoota wangeelaas miti jedhu hojjettoota wangeelaa fi luboota keenya kan afaan Oromoo irraa tajaajilanii. Saba guddaa sobu jechuudha. Lubootni afaan Oromootiinis tajaajilan hojjettootni wangeelaa dhimma kanarratti maal jedhani? Egaa isaan saba keenya tajaajilaa jirra. Itoo dubbannu poolisiin fuudhee gaafa deeme isinidha namoota kana kan jeeksisaa jiru jedhanii jarri sababa poolisiitti himatanii fi waasiidhaan iyyuu ba'anii buufata poolisiidhaan dhaqanii jechuudha jedhamuuf iyyuu turan poolisoonni haalicha akkasumatti bira ga'an malee akkasumattiin akka inni jallifamee haasa'amaa jiru baraniitu gadhiisan malee hidhuuf iyyuu turan waan tokko waan balleessan hin qabannii garaa qulqulluudhaan saba qulqullaa'aa kana tajaajiluudhaafidha hojiin keenya kanuma duwwaadhaan dubbataa tura. Dhimma kana ilaalchisee qaamni olaanaan waldicha bulchuu waldaan yookaan immoo waajjirri makaana Yesuusii Itoophiyaa waajjirri olaanaan maal jedha dhimma kana tasgabbeessuuf yookaanis hiikatti kennuuf? Isaan xala'aa barreessanii turanii sagantaan afaan Amaariffaa guyyaa fi sa'aatii sagantaan afaan Oromootti gaggeeffamu geddaruu akka hin dandeenye xalaayyuu ittiin ga'anii turan garuu xalaa isaanii sana fudhachuu hin barbaanne beekee harkaayyuu hin fuune hin didanii. Kanaan duras akkuma kana yeroo dheeraadhaa fi walitti bu'iinsi kun akka ture hin dubbatamaa waldaan kun gargariyyuu ba'ee afaan Oromootiin warri waaqeffatan iddoo biraatti akka waaqeffataa turan dubbatama. Wanti kun attamittiin hiika argatee araarri dhalatee walitti dhufe araarri bu'ee jedhamu kunoo dhuguma araara taanaan attamitti wanti kun deebi'ee ka'uu danda'e? Dubbiin kun dheeraadha baay'ee wanti isaa ka'uunsaas baay'ee dheeraadha. Araarri godhame jedhamu suni anaa fi akka ilaaluttii fi akka saba keenyaaf galetti araara sobaati malee araara dhugaa miti araarichi calluma jedheeti maleessaati. Ni kan nama dhibu amma ammaattiyyuu wanta seera qabeessa hin qabu. Wanta hundumaa olaantummaadhaan qabatee kan jiru jara warra afaan Amaariffaadhaan waaqeffatan harka ka'aniitu hidhanneema galmuma sanatti namminee waaqayyoon waaqessuu jalqabnee nama wajjin wal lollees hin qabnu amantooti xooxxoo nama wajjin wal lollees hin qabanii namoonni walitti bu'anii namoota irra keessa jiran namoota muraasaa namoota walitti araaraman namooti miila wal liqanis namoota muraasadha isaan iyyuudha dubbiin kun amma kana akka inni deemu akka kana akka inni guddatu kan godhe namni walitti bu'e nama muraasadha namni walitti araarame jedhamu immoo nama baay'eedha araaricha araara sobaati naan liqinfamne anaaf maaliif ammayyuu itti fufee mirgii amantoota Oromoo meegamne sababa ta'ee fi araaricha araara sobaati araara dhugaatti hin bakkaanne anaaf. Araarri dhugaan bu'ee sabni afaan isaatiin tasgabbiidhaan akka inni waaqeffatu abdiif hawwii guddaa qabna. Yeroo keessan nu laattanii gaaffii keenyaaf deebii qubsaa waan nu laattaniif immoo maqaa dhaggeeffattoota sagantaa kanaan guddaan isin galateeffadha. Guddaa galatoomaa waaqayyoon. Garraamni miidhamee mirga isaa deemamee garuu jallaan jalliidhaan jallatame eessatti jallatee gooftaa madaalliin uumamaa. Namni sittirkate maaliif atootama? Namni sittirkate maaliif atootama? Namni sittirkate maaliif atootama? Gooftaa ilaali, Yesuus ilaali, dhiibbaan kun maali maaf jallatee madaali? Abbaa ilaali, mootii ilaali, dhiibbaan kun maali maaf jallatee madaali? Jallate madani, jallate madani, jallate madani, ilali, jallate madani.
Dhaggeeffattoota keenyaa kun reediyoo Afuura Biyyaatii sagantaan keenyaa itti fufa. Amma immoo gara maree luba Dr. Tasgaraa Hirphaa waliin goonettan isin dabarsa. Waldaa amma Oromootni akka keessatti waaqeffanneef dhowwaman kana kan hundeesseyyuu Oromoota jedhu lubni Dr. Tasgaraa Hirphaa. Amma beekutti namoonni waldaa sana keessa jiranii afaan Oromoo kan dubbatanii danuudha. Kan dhaabees waldaa kanaa namoota keenya warra Wallaggaa dhufanii Peteraarii Baayisaa fa'aa isaantu mana isaaniitti jalqabee booddee waldaa ta'ee geggeessaa turanii isa kana amma gaaniin namoonni kan biraas keessatti sagadaa turanii afaan Amaarinyaatiin boodana garuu namoonni keenya warri biyya keessaa dhufanii haadhonni abboonni ijoollee isaanii yommuu heerumsiifatanii afaan Amaarinyaan beekanii kanaaf afaan Oromootiin goonaa innanii hin ta'u jechuu irratti dubbiin ka'ee afaan Oromoo as keessatti hin dubbatamu jedhanii warra ka'antu jira. Achirraa ka'e kun waggaa 10 dura ta'e. Wanti baay'een nama dhibu namoota baay'eefis gaaffii kan itti ta'u sabuma kanaan waldaan dhaabbate waldaan bu'uureffame akkuma isin amma nutti himtan namoota Oromootaan waldaan dhaabbate kun namoota biraatiin dhaalamee Oromootni yeroo gadi ari'an kun attamitti ta'ee gaaffii jedhutu sammuu namaa keessa dhufa luba Tasgaraa kun maaliif ta'a? Dhimmi kun dhimma politikaa fakkaataa. Oromoon Finfinnee keessatti iddoo hin qabu kan jedhu yaadni namoota warra Oromoo jibbanii ammayyuu cimaadha. Ammayyuu taanaaniin iddoo hin qabne kun Finfinneen kan saba Oromoo ta'etu jiru saba Oromoo durumaa jalqabachi keessa taa'atu jiru warra iddoo biraatii dhufetu afaan Amaaraa malee afaan Oromoochi keessatti hin ta'u jechuudhaan dubbii kaasanii turanii. Dubbiin kun yeroo dheeraa fudhatee araarra akka ta'u alaayyuu yaadi ka'ee gidduutti araarra akka ta'u iyyuu dubbatamee araarri bu'ee ture. Araara sana dura garuu Makkaana Yesuusii jarri suni akka keessaa nu ba'anii maqaa kan biraa erga godhatanii akka waldaa sana kennu dhiisa jedhanii itti faradamee jiru ture. Maqaa gara biraa ka'e jechuun? Addis Ababaa akaabaabiyoo jedhanii dhaabbatanii turanii Firaansis fa'aa kan dhaabanii nuyi isaan malee Makkaana Yesuus mitiyyuu jedhanii turani. Kanaaf eegaanii Addis Ababaa akaababii Makkaana Yesuus kan jedhamu hin jiru Makkaana Yesuus tokkichumaa jedhanii kasasanii itti farachiifatanii turan Makkaana Yesuus. Kana booddee erga itti faradame booddee araarra ta'u araaraan haqumuu kan jedhamuun dubbiin ka'ee araarri sun ta'ee araara sanarratti dogoggorri cimaan tokko ta'ee ture. Dogoggorri ta'e suni yommuu araaramanii tokkoffaanii warri afaan Oromoo ganama sa'aatii 2 hamma 4tti warri afaan Amaarinyaa 4 hamma 12tti kan ta'u kan jedhamu dogoggora kun silaa warra manaatu duraa warra manaatu qabata waan hundumaa. Ittaansee immoo dogoggorri lammaffaan kan ta'e bantuun mana sanaa qulfiin mana sanaa warra ratta'ametti kenname malee warra fudhate warra faradameefitti hin kennamne warra Oromootti hin kennamne. Seerri amma warra afaan biraa haasa'utti murteesse haa ta'uyyuu malee yeroo araaraman isaantu qabeenyaa jiru of harkatti hambifate. Qabeenya jiru hundumaa makiinaas taanaan manas taanaan horiis taanaan isaan harka jira. Kanaaf hamma barbaadan kennuuf gaba barbaadan banuuf yoo barbaachuu dhimma isaanii ta'uu dhabaate immoo deemaa jechuu hin danda'u. Hojjetaas baasuu hin danda'u. Waan hundumaa harka isaanii keessatti hambisanii araara jedhan kun dogoggora guddaadha. Silaatii maal ta'uutu irra ture haalli araara sana? Namoonni akka jedhanitti anis akka hubadhutti araara jechuun erga nuuf faradame
erga warra afaan Oromootiif warra Makaana Yesuusiif faradame bantuun mana sanaa isaanitti kennamuu qaba. Horiin sunis isaanitti kennamuu qaba. Nama achi keessa jiru kan keessumsiisu isaani warra faradameeftu keessumsiisa malee keessummaan alaa dhufee isaaniin keessumsiisu. Warri itti faradame isaaniin keessumsiisu akkas ta'uu qaba ture. Kun garuu hin taane kanaaf isaan ammayyuu kan keenya warri kaan iddoon qabanii kan jedhaniif ulfii mana sanaa isaan harka jira, makiinaan isaan harka jira, horiin isaan harka jira. Kana wanti jiru isaan harka jiru araarayyuu jedhamu. Amma gaa sadarkaa kanarra dhufee qaamni tokko qaama biraa irratti balbala waldaa kiristaanaa hamma cufutti ga'ee hamma gad wal ari'anitti ga'ameera. Amma ittaansee maaltu ta'uu qaba jettu luba Tasgaraa? Ana hiikooti akkan ilaalutti araara jechuun wanti itti irratti araaramanii yoo fiixaan ba'edha. Kun fiixaan hin baane taanaan abbaan qabeenyaa Makaana Yesuusii araarri sun iddoon geenye erga ta'eeti deebisee kisiisa itti faradame sana akka itti faradametti deebisee bantuu mana sanaas mi'a sanas harkaas rakkabee sirriitti bulchuu qabaa kan jedhamuun yaadan. Gara biraan immoo namootni amantoota waldaa sanarraati kan nuun dhageenyu waajjirri Makaana Yesuus waajjirri olaanaan Makaana Yesuus xalayaa barreessee guyyaa waaqeffannaa sa'aatii waaqeffannaa jalaa geeddaruu hin dandeessan kan jedhu ajaja dabarsee ture garuu fudhachuu hin dandeenye fudhachuu hin barbaanne kan jedhudha. Makaana Yesuus jala jiru taanaan xalayaa Makaana Yesuusii dhufu ajaja dhufu fudhachuu dhiisuu hin danda'u. Akka seeraatti hin danda'ani. Seerri kan jedhu Makaana Yesuus jedhamee waldaan dhaabate hundinuu seerri ittiin bulan jira. Seerri ittiin waldaan bultu waan jiruu fi isa kana fudhachuutu irra jira. Makaana Yesuus taanaan kana gochuu hin danda'ani. Kanaan duras isa duuba seera Makaana Yesuus duuba hojjechaa jiraachaa turan waan ta'eef ammasumatti faradame kanayyuu isaanii ammayyuu akkuma isaanii duriitti jiraannaa kan jedhamu waan yaadanii fi isatti dubbatamu waan dhagaan natti fakkaatu firdiidhumaa yoo ta'e malee. Wanti gara biraan immoo amma yeroo namoota gaafannu kan isaan nuun jedhan sababni isaa maali yoo jennu sababni biraan hin jiru afaanuma kana jibbuu irraati kan maddedha kun hundumtuu kan jedhanidha. Karaa gara biraan immoo ammas karaa intarneetii karaa miidiyaa garaagaraa afaan Oromootiin waaqeffachuun akka yakka tokkootti akka waan sirriin taanetti akka waan sagalee waaqayyoo wajjin wal mormutti namootni dhiyeessan jiru. Mee isa kan attamitti ilaaltu luba Tasgaraa? Rakkina isaaniiti kun namni tokko afaan keetiin dubbatiin afaan keetiin hin sagadin yoo jedhu sammuudhuma isaatu sirrii miti sammuu isaa qajeelfachuu qaban jedhani. Eenyuyyuu warra laa dhufaniyyuu afaan Ingiliziitiin akkitti hin sagadu. Warri Armeeniyayyuu waldaa qabu achi keessa. Afaan garaagaraatiin achi keessatti waldaan dhaabateen dubbata ta'e warri biyyaa hin dubbatan afaan isaaniitiin hin sagadan jechuun rakkina sammuu qabu jarreen akkas jedhanii akkasitti yaadanii hin jedhanii rakkina sammuu rakkina amantii duwwaatu hin ta'in sammuu isaanii sirrii miti. Kana biyyuma lafaa irratti gurri namaa dhaga'uun baay'ee namatti hin tolu gurrumaan dhaga'uun kan akkasii biyya keessatti dhalatee biyya irratti dhalatee lafa irratti dhalate keessatti handhuurri isaa bu'e keessatti namni tokko dhufee adeemee dhufee afaan keetiin hin sagadin dubbatin namaan jechuun muntakkaama biyya lafaa irratti dhaga'amee kan hin beeknetu saba keenya irra ga'aa jira. Waldaa amantoota rakkina irra ga'e kanaaf dhaamsa maalii dabarsitu luba Tasgaraa? Akkasumas immoo waldootiin kiristaanaa maal gochuu qabu yeroo kana keessa? Dhaamsani waldaa warra rakkatanii fi dabarsu akka seeraaf heera jiruutti Makaana Yesuusii wajjin iddoo isaanii mana isaanii falmachuu qabu mana isaanii fudhachuu qabu seeraan falmatanii mana isaanii deeffachuu qabu kanarratti hundumti keenyatti bobbaanee gargaaruu qabnaa kan jedhamuun yaada. Lammaffaa immoo dhimmi kun nuufi dhimma amantiiti.
isaan akka poolitikaatti akka jibbaatti yaadan malee amantii waan ta'eef waldaan afaan Oromoo jirtu waldaan warri kaanis yoo barbaadan waldaan akka jirutti waa'ee kanaa iyyachuu qaba gara waaqayyootti kadhataan dhiyeeffachuu qaba jara sanaaf kadhachuu qaba kadhataan isaan bira dhaabannee waaqayyootti himachuu qabna afaan keenya afaan ittiin dhalannetu namni nu dhoowwaa jira namni nu jibbaa jira waaqayyoon nu gargaarennee saba keenya hundumaa kaafnee awaajuu qabna kadhataa awaanyaa jedheen yaada. Lubaa Tasgaraa Hirphoo maqaa dhaggeeffattoota sagantaa kanaan guddaan isin galateeffadha. Galatoon yeroo dubbii kana waan qabdee duukaa jirtuu fi gara fuulduraattis wanta akkasii kanaa nu cajjennee ilaaluu hin dandeenyu bira dhaabannee amma humna keenya amma waaqayyo nuu kennee waan qabnu hundumaatiin bira dhaabannee gargaaruu waaqayyoottis iyyachuu qabna. Galatooma. Nagaatari haatame amaasi maatame toora jireenyaatu kala kaalfame maata jattee laaltaa goota kuttaasaa kaa'ame sitoo bakkee baasaa dhugaasa waaname sitoo bakkee baasaa dhugaasa waaname sitoo bakkee baasaa dhugaasa waaname Gooftaa ilaali Yesuus ilaali Ibbaan kummaali maaf jallatee madaali Abba ilaali mootii ilaali Ibbaan kummaali maaf jallatee madaali maaf jallatee madaali maaf jallatee madaali maaf jallatee madaali ilaali maaf jallatee madaali. Naabotiin garmalee du'atti laatanii soba walii jaaree har'a dhugaariyyata maaliif jaljettaree sitoo murtii laata maaliif jaljettaree sitoo murtii laata maaliif jaljettaree sitoo murtii laata Gooftaa ilaali Yesuus ilaali Ibbaan kummaali maaf jallatee madaali Abba ilaali mootii ilaali Ibbaan kummaali maaf jallatee madaali maaf jallatee madaali maaf jallatee madaali maaf jallatee madaali ilaali maaf jallatee madaali. Tumbeeko kiyyoo maroo maleetti namaa eeguuf kan akka eegiloon obsa namaa fixu billaan hafuura kee marrumaan saanitu billaan hafuura kee marrumaan saanitu billaan hafuura kee marrumaan saanitu dubbiin hafuura kee marrumaan saanitu mul'anna hafuura kee marrumaan saanitu Gooftaa ilaali Yesuus ilaali. Dhaggeeffattoota keenyaa qophiin keenya har'aa kanuma. Waa'ee qophii keenyaa yaada yookaanis gaaffii yoo qabaattan karaa iimeelii keenyaa contact@saifanabalbal.com jedhaatiin qunnamaa. Fuulli intarneetaa keenyaa www.saifanabalbal.com jedhamaa nu daawwadhaa. Akkasumas feesbuukii irratti raadiyoo Afuura Biyyaa jettanii yoo nu barbaaddan nu argitu. Torbee qophii biraatiin hamma wal agarrutti torban gaarii isinii hawwinaa gaariitti.